Dadati guftan Mariamirra, dadati guftan Mariamirra. Gooftaan Yesuus Kiristoos dhalatee araarrii fi gammachuun addunyaaf ta'e. Tiksitoonnii fi ergamtoonni waliin faarfatanii tokkummaanis lafaa fi samiitti ta'e. Baga ifa dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoosin isin gahee. Gooftaan Yesuus Kiristoos qulqulleetti dubrii Maariyaam irraa dhalachuun addunyaaf ifa ta'e. Faana Broadcasting Corporate immoo qophiilee ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos barsiisoo fi bashannansiisoo ayyaanicha dachaa taasisan mana keessanitti kennaadhaan isiniin ga'uuf qophii isaa xumureera. Maarree isinis qophiilee dhangaawwan ayyaan ijaa fi gurra miiliyoonotaan gahan kunneeniin oomishaa fi tajaajila keessan akka beeksifattan affeeramtanittu saffisa jireenyaan Faana Broadcasting Corporate ayyaana qillee gaarii.